Hi guys, akkam jirtu hordoftooniif kabajamtoonni maatiiwwan OTSL Site Channel baga nagaan deebitanii gara channel kootti dhuftan isin jedha. Guyyaa haaraa kana waan baay'ee tokko isin fayyadu kan sirriitti isin gargaaru isiniif qabadheetti dhufe hedduun keessan beekuutii ni dandeessu. Egaan wanti isiniif qabadhee dhufe kun akkuma agartanii gold plus kan ta'e Truecaller isa originaala qarshiidhaan bitamudha jechuudha. Kun addaan irraati ilaaluutii ni dandeessu. Gold isaadha isa dhumaadha jechaadha isa qarshiin bitamudha kuni. Salphaatti tolaan karaa buufachuutii dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Dabalatas immoo siitingii ajaa'iba ta'an hedduu tokko kan isin fayyada bilbila keessan irratti dirqama kan isin barbaachisan of keessatti qabateetii dhufee jira. Kanaaf wanta isiniif qabadhee dhufe kana toladha waan ta'eef salphaatti buufattanii itti fayyadamuu waan dandeessanii fi dirqama bilbila keessan irratti buufachuutii qabdu jedheeti yaada. Egaan faayidaa isaa wantoota baay'ee keessaa waa muraasa kanan isiniif himu ta'a. Duraan dursee garuu kun akkuma agartan premium ta'uusaa isa dhumaa update ta'uusaa iddoo kanarraa isinitti agarsiisuu barbaadeetan jira jechuudha. Kun unlock ta'ee jira jechaadha. Settings keessaati wanti isin itti fayyadamuu dadhabdan tokko hin jiru jechuudha. Application kana original isaa yoo buufattan. Okay, egaan namoonni tokko faayidaa application kanaa beekuu dhiisuu ni dandeessu. Maqaan isaa Truecaller kan jedhamudha. Play Store keessaa free isaanii jira. Garuu inni kun isa process qarshiin bitamudha. Tolaan buufachuu ni dandeessu immoo isin jedheetiin jira. Faayidaan isaa inni jalqabaanii fakkeenyaa fi namoonni hin beekamne yeroo isaan isinitti bilbilan nama eenyummaa isaanii hin beekne maqaa isaanii hin beekne yeroo isaan isinitti bilbilanii eenyummaa isaanii adda baasee maqaa isaanii sirrii kan isinitti himuutii danda'udha. Akkasumas immoo biyya isaan irraatii isiniif bilbilan information garaagaraa isiniif kennuutii ni danda'a jechuudha. Tajaajilni lammaffaa isiniif kennu immoo fakkeenyaa fi iskaamaroota warra jedhaman bilbila keessan keessaatii qarshii warra fuudhan biyyoota garaagaraa irra ta'anii gara biyya keessa isin jirtanitti lakkoofsan beekamne isinitti bilbilanii kan isin saaman tokko jiraachuu ni danda'u. Isaan akkasii kana blookii gochuutii kan isiniif danda'udha jechuudha. Kun akkuma agartanii siitingii kana fakkeenyaaf yoon ooni godhadhe block number from foreign countries jedheetii jira jechaadha. Siitingiin kun akka jechuun gaa biyya hin beekamne irraa yookiin immoo biyya an jirraa adda yoo bilbilinatti bilbilame narraa blookii godhachaadha. Keessattiyyuu warra iskaamarii jedhaman. Akkuma agartan immoo iddoo kanarraati kanas yoo oonii godhattan hedduu tokko isin fayyada. Akkuma agartan block top scammers kan jedhudha. Top scammers warra jedhaman kun immoo maalidha? Fakkeenyaa fi siistamiin kan diteektii isaan godhu. Bilbila namaa keessaa qarshii funaanuudhaaf yookiin immoo siistamoota garaagaraa isinitti erganii isin doggorsanii faayidaa bilbila keessan irraa argatan kan isinitti fayyadamuutii barbaadanii blookii kan isinirraa gochuutii danda'udha jechuudha. Egaan akkamittiin keessa seenna kan jedhuu fi baay'ee tokko salphaadha. Lakkoofsa bilbilaa keessaniin galmooftanii seenuutii ni dandeessu jechuudha. Gara appilikeeshinii kanaa dhufuu ni dandeessu. Saniin booda siitingiin amma isinitti agarsiisaa jiru kana hunda isaa argachuuf iyyuu dhumarraatii dhuftanii blookiingii kan jedhu harka mirgaarraa argattu jechuudha. Kana yoo tuqxan akka kanatti gadi isiniif baasaa jechuudha. Jalqaba keessa yeroo seentan immoo kun sirriitti galmooftaniinnaan iddoo kanarraati gold jedhee maqaa keessan itti isiniif barreessee isiniif fida jechuudha. Akkuma agartanii kanaaf egaa akka kanatti galmooftanii jirtu taanaan gooldi ta'uu isaa iddoo kanarraati maqaa keessaniin jiraachuu isaa dhuftanii cheekii gochuutii ni dandeessu. Kunoo fakkeenyaa fi harka mirgaa kanarraati mallattoo tuqaa sadii jira jechaadha gubbaa kanarraa. Kunoo isinitti mul'ata jedhee abdii guddaa nan qaba. Kunoo gubbaa kanarraati al tokkotiif yoo tuqxan akkanatti isiniif baasa jechaadha. As keessaatii wantoonni haaraan kan biroollee ni jiru. Isaanis immoo kun akkuma agartan call recording kan jedhudha. Fakkeenyaaf nama isiniif bilbilu record gochuu barbaadan siitingii as keessaati oonii godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo family safety kan jedhu kana keessa yoo seentan kun haaraadha dhiyeenya kan itti dabalamedha. Install gootanii fayyadamuutii ni dandeessu. Inni kan biraan immoo akkuma agartanii iddoo kanarraati cheekii gochuu ni dandeessu jechuudha. Premium goldii plasii ta'uusaa iddoo kanarraa cheekii gochuu ni dandeessu. Dhumarratti immoo kan isinitti agarsiisu isa kana jechaadha. Dhifam who viewed my profile kan jedhu isa kana jechaadha. Toora sadaffaarra kan jiru kana keessa yoo seentanii lakkoofsa bilbilaa keessan eenyutu ilaalee oole kan jedhu eenyutu profaayila keessan daawwate kan jedhu iddoo kanarratti information isaa isiniif tarreessa jechuudha. Egaan anamma haaraa lakkoofsa haaraadhaan hin baneeti jira jedha sinumatti agarsiisuu fi kanaaf egaa addana keessatti egaa faayidaa hedduu argachuutii ni dandeessu. Paartituullee irratti isiniif hojjechuutii nan danda'a yoo fedha keessan ta'e garuu baay'een keessan itti fayyadama isaanii beektu jedhee waan yaadaniif isiniif qabadheetti dhufe kun abdeetii isa ta'edha. Garuu immoo wanti isinitti mutii barbaadu ofii isaatii automaatikaalii abdeetii akka nuuf godhu taasifameetii jira jechaadha. Appilikeeshiniin kun yoo ta'utii baatellee weebsaayitii koraa yerootti abdeetii waan godhuuf salphaatti daawunloodii godhachuutii ni dandeessu. Eessaa arganna kan jedhu immoo kan isinitti agarsiisu ta'a. Yeroo kamittiyyuu appilikeeshinii ani isiniif description box jala
isiniif kaa'u barreeffama viidiyoo kootii irra tuquudhaan argachuutii dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yeroo kanatti play gootan akkanatti yeroo inni isiniif baneeti jiru barreeffama viidiyoo sanaarra ni tuqxu jechuudha. Barreeffama mata duree viidiyoo sanaati al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda akka kanatti gadi isiniif ba'a jechaadha. Barreeffama mata duree sanaarra yeroo isin tuqxan akkanatti gadi isiniif ba'a. Bakka kanarraatii gaa liinkii jalqabarra jiru kana yoo tuqxanii kunuunsa kanaa jechuudha. Gara weebsaayitii keenya isa oriijinaal asasarii isin geessa. Saniin booda iddoo kanarra ergi dhuftanii immoo akka kanatti suuta jettanii gadi bu'uudhaan dhumarraatii dhaxxanii mallattoo daawunlood jedhu argachuudhaan daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Salphaatti bilbila keessanii. Egaan afaan Oromoodhaa adda irratti wantoota isin fayyadu isin barsiisuu irraatii fayyadamtu jennee yaadnu waa hedduu isiniif barreessinee gadhiisaatii jira jechuudha. Waa'ee teekinooloojii, hojii onlaayinii garaagaraa waa hedduu isin barsiisaatii jirra. Seenaa daawwadhaa hundumtaayyuu firiidha. Walirraatii yoo fayyadamne baay'ee tokko natti tola. Beekumsa qabuun amman beeku amman hubadhe waan baradhe irraatii sheerii isiniif gochaatiin jira jechaadha. Karaa weebsaayitii kootis weebsaayitii koo lamaansaas diskiripshin boks jalaa argachuu ni dandeessu. Egaan mallattoo daawunloodii kana yeroo tuqxanii kun akkuma agartan akka kanatti isiniif baasa. Saniin booda bakka kanarra tuquudhaan daawunloodii godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Amma gaa kun appilikeeshinii kan biraatii kan isin agarsiisaa jiru. Garuu appilikeeshinii gosa kamiin iyyuu akkanatti jechaadha kan isin daawunloodii godhattan yeroon isiniif kaa'u. Okay, egaan guyyaa irraa kana isiniif qabadheetii dhufe akka isinitti fayyadamtan akka inni isin gargaare abdii guddaa nan qaba. Piriimiidhaa akkuma agartanii isuma oriijinaala isuma ofii kooti fayyadamaa jiru kanan isiniif kaa'eetii jira. Egaan yaada qabdan koomentii irratti naaf buusaa. Rakkoo yoo jiraate waa kamiin iyyuu karaa weebsaayitii kootis ta'e koomentii viidiyoo jalatti yoo naaf keessan irratti ilaalee viidiyoo isiniif nan hojjedhaan isinin jedha. Gaa yeroo ta'u deemnee galgalutti nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Bye bye.